Eebila 29 oduu sibuu neetworkii yeroo kana isin biraan geenya. Lammiileen Itoophiyaa 4 magaalaa Johannesburgitti rasaasaan ajjeefamuun naasuu uume. Dilbata eebila 27 magaalaa Johannesburgitti dhukaasa tureen yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 3 guyyaa tokkotti yoo ajjeefaman namni tokko guyyaa biraa ajjeefameen gochi sun lammiilee Naayijeeriyaas lubbuu dabarseera. Sunis Afrikaa Kibbaa keessatti sodaa mufannoo godaantotaa irratti xiyyeeffatu caalaatti hammeesseera. Yoo xiqqaate namoonni 10 ol to'annoo jala yoo oolan qondaaltonni Itoophiyaa bu'aa qorannoo eeggachaa jiraachuu ibsaniiru. Dabalataan gandoota Mok Wak Wahila, Ga Mokgwazi fi Ga Ramoshinaid keessatti sakatta'insa manneen daldalaa Spaaza irratti godheen namoonni biroo 10 umuriin isaanii waggaa 19-35 gidduu jiran poolisii naannichaan to'annoo jala oolaniiru jedhe. Namoota ajjeefaman keessaa 3 yeroo dhukaasni sun banamu dhuunfaatti mana daldalaa isaanii keessatti nyaata nyaachaa osoo jiranii ta'uu gabaafameera. Taateen sun kan ta'e guyyaa ayyaana bilisummaa biyyattii yookaan Freedom Day kabajamuttidha. Miidhaan sun kan mudate gareen tokko godaantota irratti hiriira akka ba'an waamicha dhiyeessaa jiran gidduutti yoo ta'u sababni isaa jibbiinsa godaantotaa ta'uu danda'a sodaan jedhus jiraatus abbootiin taayitaa hanga yoonaatti hin mirkaneessine. Obbo Dassee Allabbaachoo Piriitooriyaatti kan argamu imbaasii Itoophiyaatti itti gaafatamaa kan ta'an ajjeechaan sun qaama haleellaa bal'aa lammiilee biyya alaa irratti raawwatamaa jiru ta'uu ibsaniiru. Ajjeechaan sun kan jalqabe amma miti yeroo dheeraaf deemaa tureera jedhan. Haa ta'u malee yeroo irraa gara yerootti sadarkaa fi bal'ina ajjeechaa kanaa dabalaa dhufeera jechuun kan himan Obbo Dasseen lammiilee Itoophiyaa 3 ajjeefamuu mirkaneessaniiru. Amma kan ajjeefame nama 4 guuteera. Sababni ajjeechaa sanaa ifaa akka hin taane himameera. Poolisiin sababa isaa haga nuuf ibsutti eegaa jirraa jedhan Obbo Dasseen. Miidiyaaleen tokko dhimma keessootii jedhu garuu sun hin mirkanoofne. Nuyi bu'aa qorannoo mirkanaa'ee eegaa jirraa jedhan. Obbo Dasseen akka jedhanitti abbootiin taayitaa Itoophiyaa dhimma kana qondaaltota Afrikaa Kibbaa waliin mari'ataniiru jedhan. Akkasumas mootummaan Afrikaa Kibbaa dhimmi sun hammaataa ta'uu amaneeraa jedhan. Mootummaan pirezidaanticha dabalatee poolisii fi qaamoleen seeraa kabachiisaniif ajaja dabarsaniiru. Gocha akkasii eegumsa alagaa moggaatti fakkii biyyattii kan xureessuu fi Afrikaanota gidduutti walitti bu'iinsa kan uumudha jedhan. Ministeerri dhimma alaa biyyattiis dhimmi sun hordoffii jabaa jala akka jiru qondaaltota Itoophiyaatti himaniiru. Muddama naannichaa ilaalchisee gareen duula Dudulaa yookaan Operation Dudulaa jedhaman godaantota irratti duula akka geggeessan eerameera. Manneen daldalaa Spaazaa fi konteenaroonni xixiqqoon kan lammiilee Itoophiyaa ta'an yeroo baay'ee saamiinsaa fi doorsisaaf saaxilamaa jiru. Oduu naannoo Boolee Beeduu irraa ba'ee akka agarsiisutti lammiileen biyya alaa 12 to'ataman keessaa 10 Itoophiyaanota jedhameera. Dhaabbatni mirga namaaf falmu Human Rights Watch Saawudiin murtee du'aa lammiilee Itoophiyaa irratti murte akka dhaabdu gaafate. Human Rights Watch mootummaan Saawud Arabiyaa murtii du'aa godaantota Itoophiyaa 3 irratti murtee du'aa mure atattamaan akka dhaabu gaafatan. Human Rights Watch waamicha yoo xiqqaate godaantonni Itoophiyaa 65 sababa yakka daddabarsa qoricha sammuu namaa doochuun wal qabatee raawwii adabbii du'aa jala jiru erga jedhee isaan keessaas namoonni 3 eebila 21 murtee du'aa sun irratti murameera jedhe. Saawud Arabiyaan godaantota alaa irratti yakka madaallii jireenyaa hin qabneen adeemsa seeraa bu'uura malee murtoo du'aa raawwachuun ishee mirgaa fi jireenya namootaaf dantaa dhabuu ishee agarsiisaa jedhan qorattuun olaantuun mirga godaantotaa fi baqattoota Human Rights Watch Naadiyaa Hardamaan. Michoonni Saawudii yeroon osoo hin darbin ariitiin gidduu seenuun dhiibbaa gochuu qabdu jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaas tarkaanfii akka fudhatu gaafachuun ministeerri dhimma alaa fi bakka bu'ootni isaa Saawudii jiran ariitiin gidduu seenuu akka qaban dhaamaniiru. Akeekkachiisni sun kan dhufe biiroon dhimma dargaggoota Tigraay torban dabarsine keessa murtoo du'aa jumlaan hidhamtoota Itoophiyaa Saawud Arabiyaa jiran irratti dabarfame ilaalchise yaaddoo wal fakkaataan erga ibsee boodadha. Dargaggootni Itoophiyaa 200 ol mana hidhaa Saawud Arabiyaatti hidhamanii murtii du'aa jumlaan itti muramee akka jiran kan yaadatamudha. Human Rights Watch dabaluun akka gabaasetti lammiileen Itoophiyaa hidhaa jiran sun dhaddacha irratti yeroo dhiyaatanitti abukaattoo fi nama faaniikuuf akka hin qabnee fi reebichaan dirqisiifamuun waraqaa irratti akka mallatteessan taasifamaniiru jedha. Namootni sun murtee malee waggaa 2 hidhaa jiru. Ministeerri dhimma keessaa Saawudii murtee du'aa eebila 21 raawwatame mirkaneessuun Itoophiyaanonni 3 hashiishii yookaan baala sammuu nama adoochuu waan daddabarsaniif ajjechaan sun raawwatameera jedhe. Gabaasni Human Rights Watch akka agarsiisutti Saawud Arabiyaan bara 2024 keessa namoota 345, bara 2025 keessa immoo namoota 356 murtee du'aan ajjeeftee keessaa 168 yakka qoricha sammuu namaa
adochuu kan wal qabatedha. Dhaabbatni mootummoota gamtoomanii UN gocha akkasii seera mirga namoomaa idil addunyaa waliin simuu jechuun balaaleffateera. Dhumarratti Human Rights Watch irra deebi'uun gadi jabeessee waamicha taasiseen mootummaan Saawud Arabiyaa raawwii murtii du'aa kana akka dhaabuu fi murtee kanas gara adabbii birootti akka jijjiiru gaafateera. Maddi Addis Standard.